furtuun jireenyaa furmaata qabnu ilaalii gara keenya harka kee jira waan hundaa furtuun jireenyaa furmaata qabnu ilaalii gara keenya. Baay'eetu bu'aa gaaffisa furmaata dhabee ati dhufuu baannaan ormuu qubanuutti qabee. Wal'aansoo baay'atee keenya sagalee nu ergiin Iyyesuus eegna miidhama tulfaatee nu kabarka keenya. Wal'aansuun baay'atee ormaan miidhamuuni humni keenyas dhumtee deemuu dadhabuufi sagalee nuuf ergee Iyyesuus eegna miidhama tulfaatee nu kabarka keenya sagalee nuuf ergee Iyyesuus eegna miidhama tulfaatee nu kabarka keenya. Menu ilaalii Iyyesuus yaadaan nu qabii sanutti ulfaatee waan zormaan irraa kaasee. Menu ilaalii Iyyesuus yaadaan nu qabii sanutti ulfaatee waan zormaan irraa kaasee. Miidhamni sammaatee gara keetti bu'aa hunduu gaaffii baatee Iyyesuus ilaalii imimmaan dhalootaa Calluman jedhiinii Nuuf fidi furmaataa Iyyesuus ilaalii imimmaan dhalootaa Calluman jedhiinii miidhamni sammaatee gara keetti bu'aa hunduu gaaffii baatee Iyyesuus ilaalii imimmaan dhalootaa Calluman jedhiinii Nuuf fidi furmaataa Iyyesuus ilaalii imimmaan dhalootaa Calluman jedhiinii Nuuf fidi furmaataa